Dhaggeeffattoota kabajamtoota akkaanii eebbifamaa. Dhaggeeffattoota jaalatamtoota obsee YouTube jalatti kan argamtan akkam jirtu nagaa keessanii nagaa guddaa waaqayyo rabbifaa galatu jira. Akkasumaan obboloonni maatii naaf taatan like share gochuudhaan na bukkee dhaabbadha. Har'a gorsa tokko isin gorsuudhaan dhufeeni. Innis maalidha hojjettanii waa'ee jaalalaa irratti dubbachuu barbaadee dhufe. Obboloonni tokko jaalalli maalidha? Jaalalli siif maali? Yookiin jaalalli dhugaa maalidha? jedhanii yeroo tokko gaaffii baay'isuuni. Isa keessatti immoo amma naaf galee amma nu hubadhee wantoota tokko isinitti himuu barbaada. Isa keessatti jaalala jechuun jalqaba hundee jireenyaati. Namni tokko jiraachuudhaaf jaalala horachuu qaba. Namni tokko gammachuu qabaatee jiraachuuf jaalala qabaachuu qaba. Isa keessatti jaalalli bakka lamatti yookiin bakka sadiitti qoodama. Jaalala bakka sadiitti qoodamu keessaa inni tokkoffaan jaalalli waaqayyo namaaf qabu isa tokkoffaa irratti argama. Inni lammaffaan immoo namni tokko nama jaalachuuf maal nama sanarraa barbaada. Innis akkasuma jaalala dhugaa isa dhugaa isaa dubbatee jiraachuuf tokkoffaa irratti wanti isaan dursuu qabaatan amanamummaa, dhugaa dubbachuu, soba jaalala keessatti akka botaa hin laanneef, sobni jaalala keessatti botaa akka hin qabne hubachuu. Kana jidduutti dogoggora tokko innis isheenis yoo dogoggorte dogoggora isaanii walitti himanii jaalala dhugaadhaan waliin adeemuun ulaagaa jaalalaa keessaa isa tokkodha. Garuu kana lachanuu keessatti lachan isaaniiyyuu waliin hubatan taanaan yookiin inni ishiin hubatu yookiin ishiin isaan hubattu taanaan jaalala dhugaa hin jedhamu. Isa keessattis addaan ba'umsatu dhufa. Addaan ba'umsa sana keessatti immoo yeroo sana yookiin ishiitu miidhama yookiin isatu miidhama. Kana miidhama lamaan kanaayyuu hambisuuf wal hubachuun dhugaa walitti dubbachuun bara kana keessatti immoo jaalalli hundumtuu yoo jedhamu baates parsentii 100 keessaa 85 sobaadha. Parsentiin 15 dhugaa yoo ta'e sana keessaa noo maal keessatti argamna? Batalaay obboloonni googula ormaa keessatti jirru biyya gandaa keessa jiraannu jechuudha. Maal keessatti argamna nu isa keessaa? Mee ofii keenyaaf deebinee ofaa ilaallu. Ammani wanti tokko isinitti himuu barbaada. Innis maalidha? Namatu jira. Namni kuni maafan kana isinii kaase abbaan sun murteessuu dadhabee jechuudha. Garuu namni kun hiriyaa qaba. Ofii isaatii hiriyaa dhugaa kan isa jaalatu qaba. Garuu nama biraa kan haasofsiisuu jira jechuudha. Namni sunis isheen jaalata, isheenis isan jaalatti jechuudha. Kana keessaa namni ishee dhugaadhaan jaalattu sun yeroo maraa dawwaluu fi yaanni ishee bakkee lamatti hiramee jira. Maal wayyaa maal gochuun danda'a jettee nagaafattee jechuudhaan immoo kana qophaa koo jechuun formaatatti ilaachuu nan danda'a. Namoonni tokko maybe akka carraa ta'e mudannoon kun isin mudatee akkaataa ittiin keessaa baatan kan wallaaltan jiraachuu maltu. Isa keessatti maal gochuu qabna nuyi jalqaba dursine eenyudha kan jaalala dhugaa nu jaalatu jennee tilmaamnee adda baasuudhaaf qormaata qoruu qabna. Qormaanni nuyi qorrus immoo kamtu waan fe'iin keenya gaa wanti biyya ormaa kana keessatti inni barbaannu maybe uffata nuu biti mashwaa'ee bashannana nageessi namni miti wanti nuti barbaannu dhugaa dubbachuusaa kan biraa jechuudha. Dhugaa dubbachuusaa yookiin immoo waa'ee karaamaatii jechuudha. Garuu jette ishiin hiriyaan koo sun inni nan dhugaadhaan nan jaaladha jedhu umaayyuu naan hin jedhu. Yeroo waa'ee maatiitti kaasee calli jedhi naan jedha. Garuu inni immoo zimmi jedhee faana deemaa jiru suni inni na jaalatu suni anis nan jaaladha. Garuu isa faana ta'uu hin danda'u. Inni immoo maatii kee beeskifadha malee jedhee na rakkisaa jira. Kanaaf maal laawwayyaa? Nama kana dhiisuuf waggaa hedduu na eegeera.
garuu yeroon immoo akkas waa'ee maatii kee dhiisinaan jedhu sobaanatti fakkaachaa jira. Kama manee kan faana deemu inni sunis immoo baay'ee na jaalata. Maatii kee biran deemu jennaan hin jennaaniin bakka amma gaafati galtuutti jedhee zimmiidhee na asoobsiisaa jira. Maal laawwayyaa kanarrattis maal jettani maaliin na gargaaruu dandeessu jette buleettiin keenya kuni na hundumtuu akka yaada mataa isaatiitti yoo waan isiniif gale keessaa waan kana keessa hubattan komentii jalatti barreessaa fi ishiinis waan isaa ilaalte of murteessitu. Garuu isaan dursa ani wantin jechuu barbaadu namni tokkoof murteessuudhaaf maalummaa nama sanaa dugda duuba isaa beeka taanaan nama isa fe'iishiin guunneef sanaaf maaltu faana shiirarraase tokko icha jaalatu lachuu lapheen nama tokko jaalachuuf uumame garuu ishiin lapheen chikkitti dolanatti qoodan isa jedhamudha. Tokko gaaffiin koo ishiin gaafadha jechuudha. Inna sarraa deebi'ee immoo ishiin murteessuu dadhabde ta'e hiriyaan ishii dhugaan sun inni dursanii wal jaalatan sun edda ishii hin hubanne ta'e maaf hin dhiistu yoo inni immoo maaf lachan isaanii cuftee kamtuu ishii barbaada yoo ishiin barbaanne kan dhugaa ishii jaalatu kan soba ishii jaalatu kan akkamittiin mala ishiin ittiin hadda baafattu warreen dandeettii isaa qabdan isti komentii jalatti wanta tokko jedhaati barreessaa dhiifama guddaa iddoo itti dogoggoreetti dhiifaman isiniin jedha. Soga YouTube kanaafis haaraadha. Kanaaf hundumti keessaniyyuu na deeggara like share naaf godha dhiifama waaqayyootiin warri maatii naaf ta'an subscribe like naaf gochuu indagatina share naaf gochuu indagatina na jajjabeessa na wal bukkee dhaabbannu Oromoo keenya olaa guddisnu tokko guddate jennee inni guddate sun bichaan akka guddatuuf bichaaf ta'u ta'in xiqqaa wallaalaan jalaan dhufu beekaanis jalaan dhufu nama tokko gargaaranii guddisuun aadaa keenyaa ta'u aadaa keenyas ture wal bukkee dhaabbannuun isiniin jedha hundumti keessanoo anna kanaaf kanaan akkasiin isiniin jedha hordoftoota keenya